Amma daawit wanta godhe dhugaa sanatti himtutti osoo beesin gadhiisu. Maaloo maal taate Hannaan sirriitti dhaga'u koyyuu mirkaneeffanne bar. Isaan irraa fagoon tureen. Odicha yeroo jalqabde garuu hin shakkine ture. Amma maaltu shakkisiise? Maaloo dhiisime haa ga'u. Ati akkana sodaata ta'uu kee hin beekun ture. An sodaattu miti tole. Garuu oduu sobaatiin wantichatu mirkaneeffatiin callisee maqaa isa balleessu waan hin barbaanne. Dhiisi malee. Ati dhugaa jiru hin baasu taanaan maqaan Tsaggaa badee tafa tole. Kanaaf maal godhure? Surumayyuu dhiisi. Ani wantan godhu beeka. Maal gochuufidha? Yeroo man godhu na argita. Tole callis dhufaa jira. Akkamati? Akkam. Nagaadha. Lomi. Wayyoo, irribanna fudhatee. Walumaa galatti hojii manaawwan amma ammaattaan hojjedhe keessaatii kanan baay'ee jaalladhe isa kanadha. Sababni isaas anis akkuma isaanii gootadha. Waan hundumaa caalaa immoo kan lamaan keenya wal nu fakkeessu dubartootaaf kabaja qabna. Galatuma Ilee. Amma mamalli kee kan isaanii wajjin akka wal fakkaatu odeeffannoo qabaachuu baannus garuu namatti tolaa ture miti. Kanaaf galatoomi baay'ee. Loomi. Oo barsiisa. Naguma maal taatiitu? Natti guyyee. Dafame yeroon hin jiru hojimanii kee baasi. Daddafi. Tole. Jalqabi. Guyyaa guyyaatti namoonni balbala keenya irratti finca'an. Itti fufi malee Loomi, laphee keenya rarraaste. Daawit. Maayinni maal taatiitu? Waraqaan wal na jalaa makee dogoggoraan xalayaa koof barreesseen dubbiseem. Rakkoon qabu tasgabbaa'ee boordeessita deemi taa'i. Guyyaadhumaatti tole assaayimentii keessan ni dhiyeessitu. Tole. Loomi. 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 Dhugaanis niin jedha. Xumura seenaa fincaanichaa dhaga'uudhaaf baay'ee rifadheera. Maaltu ta'e? Barsiisaa Siisaayii. Siisaayii maal godhe? Maal gooteen? Eenyuun? Lakkinni waayyuu nan goone. Hojii manaa koo hojjedhee dhufee dogoggoraan xalayaa konkona barreessisteen dubbise. Ilaaloomi. Hunda dura dursa kennuu kan qabdu barumsa keetiif. Kana immoo akkoo keetti simuu qabda tole. Isheen kana hundumaa ni beektiim. Gidduu kana waan ishee dhukkubeef malee. Jabaadhu. Bor sirriitti qophaa'e kottu. Hin dhiphatin. Waa'een baandii kun utuu natti hafee gaariidha. Maaliif? Barsiisaa dhageessimti dursa barnoota koof laachuun qaba. Mee
waa'ee kana haasofnu. ከሰውም ሰው ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልጦ ማለቴ በኑሮ በህይወት ሚዛኔ መልካምነትን ባረግ ሰው ነው እኔ ከሰው መሃል ከሰውም ሰውን ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልጦ ማለቴ Akkam oltan? Akkam loomi? Miseensi hunduu argameera? Iyyi. Tole. Tole, har'a shaakala jalqaba keenyaaf sirba warra keenya durii filannee jirra. Gaariidha. Kanaafuu jalqabuuf qophoftaniirtan jechuudha. Iyyi. Ani garuu walalicha sirriitti hin qabanne. Rakkoo hin qabu. Ammaaf haguma shaagaltee qofa ilaalla tole. Tole. Yaa ta'u. Fikir maaliif jecha? Jedha haa jalqabnu. Tole. Jalqabuuf 4 3 2 1. Jedha shaakala daree waan hin qabuuf deemuun qaba. Jabaadhaa. Osoo shaakala keenya hin jalqabin dura wantan dubbachuu barbaadutu jira. Gidduu kana wanta tsaggaa baay'ee dhiphisaa jiru hundi keenya iyyuu ni beekna. Alam maal taati? Yeroo kanatti wanta akkasiin haasa'ama? Ani garuu yeroo kana caala mijaa'aa ta'een arganna natti hin fakkaatu. Maal jechaa jirtu? Waan tokko naa galaan jiru. Walitti dhufeenya obboleessa koo fi tsaggaa gidduu jirudha kana taasa'uu barbaadde. Walitti dhufeenya jette? Walitti dhufeenya maali? Ati maayini rakkoon kee? Rakkoon koo wanti inni haasa'u hundu soba ta'uu isaati. Walitti dhufeenya sii fi obboleessa koo gidduu jiru irratti anaan waan tokko nan galchu. Inni waan biraa haasa'aati sasii waan biraa haasofta. Lakki Alam akkas miti. Wanta Daawit haasa'e hundi isaa soba akka ta'e namni beeku jira. Eenyudha? Hayilee. Hayilee? Daawit soba ta'uu isaa tsaggaaf yeroo mirkaneessu dhaga'eera. Kanaafuu obboleessi kee Hayileen sobu jechuudha. Kuni waa'ee obboleewwan keenyaa miti. Waa'ee tsaggaa taasa'aa jira. Alam turii maleessa deemtaa? Daawit! Akkami boo? Goolii sana argite? Ani kanan jedhu walitti dhufeenyi kee fi tsaggaan maalidha? Maal jechuu keeti? Walitti dhufeenya wayii qabdu miti? Innis hin ilaallatu. Maa jechuudha? Maaliif hin ilaallatu? Ani akkasin godhe jedhee of tuuluun jaaladhu. Garuu dirqama beekuun qaba yoo jette lagatti wanti ta'e uumameera. Garuu ati maaltu si galche? Waa'ee kana waan adda addaa baay'ee waan dhagaaruuf. Maal? Si tsaggaa gidduutti wanti tokko yakka hin uumamne. Oduu kana immoo tumtumtee akka haasa'aa jirtu. Eenyu jedhe? Jalqaba irratti tsaggaa. Silaa isheen saalfatteetti maal akka jettu barbaadde? Kan biraa eenyu jira? Hayilee. Hayilee? Daawit sobee haasa'aa jira jedhee deemee annaatti himee ture. Maal? Akkam ooltan? Obboleettiin keessanis kunoo fooyyofteetti. Sitti hooyya'e? Amma baay'ee nagaadha. Nagaa isheeti. Ofumaa callistanii dhiphachaa ooltan malee sana.
ishiin cimtuudha miti Garuu ammaan booddee abidda bira kan geenye. Isanaaf dhiisi tole. Amma uffata koo jijjiiradhe nyaata mi'aawun si hojjedha tole. Tole. itti himte miti Garuu arme waan ta'e hunda dhaabbattee ilaalaa turte bar. ati garuu odeessituu akkamii taatettaa maaloo kanaaf iyyata godhadhee dubbisteef ka baay'ee nama kofalchiisa kun homaa nama kolfisiisu yoo ta'e nama qaanessa malee meen talana al tokko bashannanime ijoolleen tunatti kolfaniin bashannana maal marrakkoo qabare ilaa nama yeroo tokko maalin ta'eseeti ganamaan mana boo'ichaa dhaquuf ka'ee qoqophaa'e saalistii dhaquudhaaf alkan irra gaariin rafneen ture booda mana boo'ichaa ga'ee yagguun taa'u namni hundumtu garagaggalee ana na ilaala maal har'a namni isaa maal ta'e na ilaalaa jedhe yeroo laalu eda qamisiidha seetani uffata qamisii jalatti uffatan uffadhee dhaqe achi gadi jedheetani akka waan tokko hin taaneettini salphina koo fudhe ayya ennu maaluuf hin jetta utu akka keena godhe obbo Mulgeetaan har'atu gabaatti nan ergine ta'e sirumaa mosii kan gabaa dhaqu mana keessa namnuun turre ani kan hin jedhu ati yoomuma ofuma keetiif taataa haa ta'unnu kana booda wanta diduu qabu hundumaa nan dida ati waadaa kee in eegdu taanaan ani aariidhuma keetii nan du'a kana beekimmoo Saba, Sindammaqsee miti? Bu'aa jirta moo? Saabi, naaf deebisi malee? Maal tonna lachuu baadhe? Akkamitti akkana jetta? Ana baarameera. Akkasin jedhin awaarsa akka hin taane ani nan beeka. Sababii kootti harmeen hin qaanofti. Atiif abbaan immoo yaaddoftu. Siif yaaduun yoomiyyuu yoo ta'e nun nuffisiisu. Ati baga dhalatte. Garuu fayya qabeettii ta'uun barbaada. Fayyaa qabeettii? Fayyaaleetti wanti jedhamu hin jiru. Akkamitti? Meena laali. Fayyaaleetti itti fakkaadha? Jedhee haarofnu tole.
Fiqir saba dammaqsinu lakki dhiisee araftu. Kophaa ishee dhiisnamoo Deemuun keenya dura harmeen faa waan dhufaniif. Qaamni ishee baay'ee ho'aa jira. Wayyuu hollachaa jirti. Bullukkoo kanatti uffisi. Lakkisa dhiisi. Deemitii uffata wayii bishaanitti cubilaaf. Akkasuyyaa? Dafi maaloo. Saabi. Maaloo dafi xaggaa. Yookiin gara buufata fayyaa geessinu? Isa wayyaa natti fakkaata. Deemi ati harmee faa waami. Ani immoo amma gara buufata fayyaatti ishii fuudheen deemu. Dafi deemi. Maaloo dafi kaarifadhu. Saabi. Saaba. Saabi koo. Ka'e saaba. Akkamitti gubachuu dandeesse? Shaayii danfaatutti ganname. Baay'ee akka nama dhukkubu nan beeka. Ammas fooyya'aati jabaadhu. Maal maatiin keessa maaliif turan? Dhufaa jiru ta'a. Haile. Alam, harree isa argamte. Mini miidiyaadhaan wantan si dubbadhu jira? Maaliif daawwitiin soba jettee annaatti himte? Dubbadhu malee maaltu si cufa? Maal? Maaliif obboleessi ishiin sobattee mana barumsaa keessa deemtee haasofta? Aan dhuguma isaan dubbachaa ture bara. Kanatti namantaa? Eeyyee gurra kootiin nagee bara. Amma xiqqoosti fooyyee? Anaan ilmoo koo. Anaan. Dooktar, mucaan kun haa fayyiti miti? Infekshinii itti ta'eera. Garuu gubaa ishee qabbaneessitee gara mana yaalaa dhufuun ishee rakkoon kun akka itti nammaanne taasiseera. Tole. Mee kottaa ta'a. Balaan kun kan qaqqabe kaleessa ture. Maaliif kaleessumaa gara mana yaalaa kanatuun fidin haftan? Dooktar, ansirumayyoo akka kana ta'a jedhee yaanneem. Balaansaa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf immoo yeroodhaan yaalamuu qabdii turte. Maal seete ganda keenya keessa beektuun tokko waan jirtuuf achi ishee bira fuudhee deemeen ture. Sun waan gahaa natti fakkaateefi. Dooktar, amma fuudhee deemuu nan danda'a? Gubaan qaama isheetii erga qabbanaa'e fudhattanii deemuu dandeessu. Tole. Saabaan of wallaaltee kuftee. Eenyutu of wallaaltee jedhe? Tareennaa ol kaatu lafa tuttiin maree ta'a malee. Kanuma beekta mitiree waa'ee ijoollee baay'ee ariifatudha. Kanaaf. Saabaan mucaa cimtuuf dhugaa dubbattuudha. Kanaan duras rakkoon akkasii akkatti deddeebi'aa ture na taphachiistee turte. Kanaaf maaliif waliin mari'annee furmaata tokkoon keenya? Ani sababni isaa maal akka ta'e nan beeka. Anatu balaarra ishii buuse. Anatu obboleettii koo akkas godhe.
sinajjeessa ture. Kun isa jalqabaati kan kana caalus siif jira. Sin gaddisiisu maal si godhe amma? Maaltu si galchate? Si galcha? Nama akkamiiti kun? Sota jedhe ilkee. Kanuma akkasitti ishii jalqabe. Osoon baay'ee naanneessuu baadhee akkasin taatu turte. Waan hundumaa natti muudhaaf waan murteeffatteef baay'een si ajaa'ibsiifadha. Turi maal tokko? Rakkoon kun yoomidha kan uumame? Yeroo waggaa jaaffaa ishee. Waggaa jaaffaa? Wanti kun barkan uumame fiqir kun yommuu ishiin waggaa 2 turtedha. Dhuguma keetii harme. Eeyyee. Ani bara hanga har'aatti balleessaa kooti jedhee yaada ture. Ani isa maalittan beeka jetteeti? Wayyoo ilmoo ko. Bara kana hunda ana balleessaan jettee tofchee phaa turte jechuudha ka. Ta'uyyuu balleessaan kooti. Dursee sitti mun qaba ture. Sodaatteeti ka. Ani rakkoon kun abaarsa ta'uunsaa yoomne jalaa dhokate. Kan hundumaa yaaliidhaan argachuu dandeenya. Mee akka ishee godhu natti himaa. Qaamni ishee illee baay'ee hollata. Ijji keessaa gaggaragaleetu yeroo tokko tokko moo amacha afaan iyyaa. Kanaan dura ogeessi fayyaa ilaaleera? Lakkisirumayyuu mana yaalaallee geessee hin beeku. Mana beektuu garuu guyyaa tokko dadhabee toon jedhiinan deddeebisaa ture. Ogeessa fayyaa bira maaliif akka hin geessine natti himuu dandeessu? Waa'ee abaarsaa moo ogeessonni fayyaa maalitti beeku? Yaalii keessatti abaarsa kan jedhamu hin jiru. Qorannoo tuun geggeessin dhukkubishee kana jechuu hin danda'u. Garuu shakkii nan qaba. Mee amma yaalii tokko tokko ajajeefini bu'aa isaa booda waliin ilaalla. Sirrakkisuun barbaadu garuu yeroo xiqqoodhaaf shaakala keenya saalaa qanaarratti tuugooneeti. Saa barnootaa booda hin danda'u. Garuu akka kootti waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Waan hundaafuu isaan biroos dhufanii yoo irratti mari'an ni wayya. Har'a garuu eessa deeman? Fiqir maatii ishee waliin iddoo deemtuu qabdi turte. Tole haa ta'u. Gaafa isaan dhufan itti naasa'a. Itti fufnu. Tole. Nay nay naniye, nay nay naniye, እንደሷ ሆነሽ ጀግናዬ። nay nay naniye, nay nay naniye, የልቤ መብራት ሆነሽ ጀግናዬ። ናይ ደሞ ናይ ደሞ ደሞ ናይ ደሞ ደሞ ነይ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግድግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግድግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ ጸጋ yeroo tokko kophaa keessa dubbisu Alam nagaadha akkam? nagaa akkamsin mee wanta laga sonchite hunduma isaanitti himi maalo an lagatti uffata miiccan ture inni immoo bishaan daakuu dhufe tole achiyoo achiin utaalee yeroo seenu mallayyoo godhatee ture lagicha jalaa fudhachuuf jennaan kaasiin kenneefi achiyoo isaan booda yeroo manni barumsaa jalqaba banamu astiin argeen yeroon argu baay'ee gammadeen ture garuu inni akka nama hin beekne ta'e dhuguma keeti
Ani mucaa baadiyyaadha malee gowwaa miti. Guyyaa sanaan booda asooftaniin beektanii? Haasofniin jedhamu. Guyyuma sanaan booda hoduun sobaa kun jalqabame. Anii fi obboleessi koo baay'ee walitti dhiyaanna. Jireenya koo keessatti guyyaa tokko waan akka kanaa godha jedhee yaadeen beeku. Anayyuu nama lamanatti ta'e. Maal akkasiin jedhuun beeku. Garuu yeroo inni boo waan argeef mufatee ta'inna. Maal? Daawit bu'aa ture moo? Eeyyee. Garuu maaloo alam oduu sobaa kana akka dhaabsutti himi. Maaloo. Tole. Sitti toleera? Mee? Een. Eeyyee harme. Tole. Isa ulfaateera. Aduunsa baay'ee nama guba. Garbaanii guba. Duubatti hirkadhu. Harme. Ooko. Waa'ee dooktarri jettee irratti maaltu dhaga'ama? Karaa fayyaatiin fala argachuu hin danda'a jechuun shi baay'ee na gammachiiseera. Hin beeku gaa. Garuu waa hundaafuu har'aati akka balleessaa hin qabne mirkaneeffattee tamte. Garuu dursee dubbachuun qaba ture. Lakki. Inni balleessaa kooti. Hamma kanatti akka xidhiphattu kan si godhe anadha. Sababiin isaas sanadhaa kanadha jennee waan garaa keenya ifaaf ifatti waliin mari'annu. Ta'us. Waa hundaafuu ijoollee. Kanaan booda mana kana keessatti icciitii kamiyyuu waliin dhokfannu. Tole. Waa danaa galtu. Ishoo talakku kottu miidha dhunga. Harme kana booddee icciitiin hin jiru. Eeyyee.